oduu keenya jalqabaatiin hidharraa hiikamuu obbo Jawaar Mohaammed ilaalchisee Oromiyaa bakkoota garaagaraatti qeerroowwan gammachuu bahan irraa miidhaan dhaqqabaa jiraachuun dhagahame. Hooggantoota fi miseensota paartii KFO guyyaa kaleessaa gadi lakkifaman ilaalchisee Oromiyaa bakkoota garaagaraatti uummanni gammachuu bahee miira isaa dhageessifachaa ture jira. Haaluma kanaan baha Oromiyaa magaalaa Awwadaa keessatti uummata gammachuu bahee irratti humnoonni mootummaa dhukaasaa banuun akkasuma reebichaa fi hidhaan gaggeeffamaa akka ture qeerroo magaalaa Awwadaa irraa dubbifne tokko hime. Akka qeerroo magaalaa Awwadaa irraa dubbifne tokko BBCtti himetti hidhaa obbo Jawaar Mohaammed irratti gammachuu qabnu ibsachuu hin dandeenye je. Humnoonni mootummaa daandii guddichaa Finfinnee fi Hararii Jijjiga wal qunnamsiisuu irra konkolaataan oliif gad deemanii dhukaasaa tumaa bulanii je. Bifuma wal fakkaatuun magaalaalee godina Harargee bahaa keessa jiran keessatti uummanni gammachuu ibsatu akka hin dandeenye ibsee jira. Haalli kun magaalaalee akka Haramayaa, Langee, Qarsaa, Qullubbii, Qobboo, Caalanqoo, Dadar, Qarramillee fi Baroodaa keessatti namoonni akka heddummaatanii hin deemne akka daandii guddicha irratti hin baane reebichaa fi dhukaasni gaggeeffama akka ture qeerroon baha Oromiyaa irraa dubbifne kun himee jira. Kana malees qeerroon kun dhaamsa isaatiin gammachuun uummata Oromoo hiikamuu hooggantoota siyaasaa qofa osoo hin taane gaafa hidhamtoonni maqaa ABO fi KFO'tiin hidhaman hundi hiikamanii fi Oromoo waan barbaadu argate booda ta'uu dubbate. Bifuma wal fakkaatuun magaalaa Finfinnee keessatti namoonni simannaa hidhamtoota siyaasaatiif ba'an irratti humnoota mootummaatiin dhukaasni itti banamuun namoonni 10 caalan madaa'uu odeessa Finfinnee irraa nuge ni addeessa. Erga hidhamtoonni siyaasaa galmee obbo Jawaar Mohaammed jalatti hidhamanii hiikamuun dhagahameen booda magaalota Oromiyaa garaagaraa keessatti uummanni Oromoo gammachuu bahanii miira isaanii dhageessifachaa turanii jiran. Kana malees qeerroowwan baay'een halkan hidharraa kaasuun hidhamtoota hidharraa bahan dubbisuuf imala isaanii gara Finfinnee taasisuun ganamarraa naannawa mana obbo Jawaar Mohaammed faanatti argaman marsanii miira gammachuu isaanii dhageessifachaati jiran. Dhaamsi ganama kana obbo Jawaar Mohaammed karaa eegdota isaa keessaa Saajin Geetuu Tafarraatiin qeerroo naannawa mana obbo Jawaar Mohaammed argamaniif dabreen uummanni edaa halkan akkuma bahuu keenya dhageessaniin karaa dheeraa imaluun as dhuftan galatoomaa. Kanatti aansuudhaan immoo haalli nageenyaa fi bakki amma jiru nageenya keenyaaf amansiisaa waan hin taaneef hanga haala mijeessanitti uummanni aduun dararamuu irraa nagaan gara manaa akka deebitan waan jiru akka nu hordoftan kabajaan isin gaafanna jechuun dubbate. Kana malees bakki Jawaar jiru ammaaf mana maatii isaa yookaan mana isaaf qabame akka hin taane ibsuun naannoo kana jiru isin jaalannaa isin kabajnaa nu jaalattuu nu kabajju garuu ammoo uummanni makaraa manas bakka jiru seenu dabarsa keessatti naannoo jiranitti hokkarri akka hin uumamne poolisoota fageenya irratti eegumsa taasisaa jiran waliin qeerroon akka walitti hin buune diina hedduu waan qabnuuf of eeggannoon akka godhamu jechuun dhaamee jira. Walla keenya miti isin jaalannaa isin kabajnaa nu jaalattuu nu kabajju garuu ammoo uummanni makaraa mana bakka jiru seenuu hin danda'u. Poolisoonni isin dabarsan nullee akka isin seentan yeroo kana isin eeyyamuu hin dandeenye. Sababni isaas haalli ammatti jiru nageenyi keenya seerii miti. Kana waan ta'eef diinni kallattii adda addaatiin nu keessa galee nu miidhuu danda'a waan ta'eef osoo poolisiitti hin bu'iin wal dhageessanii ofii keessaniif wal ajajjanii waliif ajajamsanii nama jirtan kanaan baay'ee ulfaataadha rakkisaadha beektanii asiin qofa miti. Karaa gaaraallee uummanni keenya akkanatti jira. Wal dhaga'uun wal danda'uun akkuma wal jaalannu wal kabajnu wal danda'uun wal dhaga'uun immoo dirqama nurra jira miti. Kanaafuu wal dhagaa walaa dhageenyu wal dhageenyee nagaadhaan asirraa bittinnaa'uu qabna. Isin jaalannaa isin kabajnaa nu dhagaa yeroo barbaadan immoo yeroo biraa dhufanii nu dubbisu. Geetuu amma isatti erge gamaa galee walitti bu'an jennaani. Lammiileen Itoophiyaa mana hidhaa Saudi Arabiyaa keessatti rakkoo hamaa keessa jiran hidhaa hiikamuu gameessa siyaasaa obbo Jawaar Mohaammed irratti gammachuu qaban ibsachuu ibsan. Lammiileen Itoophiyaa mana hidhaa Saudi Arabiyaa keessatti dararamaa jiran keessaa kanneen mana hidhaa Riyaad Xariiqa Al-Kharji keessatti hidhamanii jiran halkan edaa amajjii 2022 haala keessa jiran keessatti gammachuu ibsachuu BBCtti himan. Dhalataan Oromoo mana hidhaa Xariiqa Al-Kharji irraa BBCf yaada kan tokko akka jirutti nuti hidhamtoonni mana hidhaa Xariiqa Al-Kharji keessa jirru hidhaa bahuu hooggantootaa fi miseensota KFO dhageenyan akka waan nuti hidhaa baanetti gammannee je. Rakkoo keessa jirru dagachuun miira gammachuu keessa gallee sirbaa bullee kan jee dhalataan Oromoo kun sirba artisaa Caaluu Hundeessaa gaafa lubbuun jiru ittiin beekame keessaa muraasa sirbaa akka turan ibse.
ji'oota jaha durarraa eegalee mootummaan Saawud Arabiyaa hidhaa jumlaa sababni isaa hin beekamne lammiilee Itoophiyaa qofa irratti xiyyeeffachuun kan geggeessaa ture yeroo ta'u haala qabiinsa manneen hidhaarraa lammiileen Itoophiyaa baay'een lubbuun dabruun ni beekama. Yeroo ammaatis kutaa mana hidhaa tokko keessatti namoonni 400 ol walitti baay'achuun kan hidhaman yeroo ta'u hanqina nyaataa fi dhugaatii akkasuma ho'aa fi qorrarraa kan ka'e dhukkuboota garaagaraatiif saaxilamuun kanneen haala rakkisaa keessa jiran yeroo garaagaratti gabaasaa turre. Hidhaa guyyoota 530 booda obbo Jawaar Mohaammed dabalatee namoonni galmee isaa jalatti himataman kaleessa gadhiifamanii jiran. Bifuma wal fakkaatuun hooggantoonni TPLF olaanoo fi paartii Baaldaraasis guyyuma kaleessaa hidharraa banii jiran. Dabalata oduu tanaa Badri Yusuf isinitti hima. Hidhaa guyyoota 530 booda miseensonni KFO obbo Jawaar Mohaammed fi obbo Baqqalaa Garbaa dabalatee namoonni galmee isaanii jalatti himataman guyyaa kaleessaa gadhiifamanii turan. Kana malees hooggantoonni TPLF olaanoo fi hoogganaan paartii Baaldaraas obbo Iskandar Naggaatis waahiloota isaa waliin guyyuma kaleessaa hidhaadhaa gadhiifamanii jiru. Hiikamuun hidhamtootaa kun yeroo Itoophiyaan ayyaana qillee kabajataa ooltetti obbo Jawaar Mohaammed dabalatee namoonni 35 ajjecha artisti Haacaaluu Hundeessaa waxabajjii 29 bara 2020 magaalaa Finfinnee keessatti galgala raawwatameen booda adoolessa 1 bara 2020 to'annoo jala oolfaman. Sababni isaatis reeffi artisti Haacaaluu Hundeessaa gara Aambootti akka hin geeffamne dura dhaabbatan kan jedhuuni. Komishinarri poolisii Oromiyaa obbo Araarsaa Mardaasaa yeroo san reeffi Haacaaluu gaaffii maatiin hospitaala Paawuloosii baafamee gara Aamboo osoo geeffamaa jiru burraayyutti fedhii maatiin ala dura dhaabbatan jechuun himate humnoota siyaasaa kanneen erga to'annoo jala oolfamanii ammoo yeroo duraaf mana murtii federaalaa sadarkaa jalqabaa dhaddachaa ramaddii araadaa lidatatti dhiyaatuun yakkoota 4 irratti dhiyaate dhaggeeffatan. Himanni afran sunis ajjeechaa miseensa humna poolisii addaa Oromiyaa tokko sabaa fi sablammoota walitti buusuuf yaalii aangawoota mootummaa irratti ajjeechaa raawwatuu fi reeffi artisti Haacaaluu Hundeessaa gara Aamboo akka hin geeffamne dura dhaabbatu kan jedhu ture. Obbo Jawaar Mohaammed dabalatee hidhamtoonni siyaasaa Oromoo himataalee dhiyaatan waakkatuun hidhamuun keenya hidhaa siyaasatii jechuun falmataa turan. Filannoo keessaa nu baasuuf shira mootummaan nurratti hojjete jechuunis himataa turan hidhamtoonni kanneen obbo Jawaar Mohaammed fi waahiloonni isaa obbo Baqqalaa Garbaa ji'oota lamaaf kutaa kophaatti hidhamanii kan turan yeroo ta'u fulbaana 2 bara 2020 obbo Baqqalaa Garbaa yeroo mana murtii federaalaa sadarkaa duraa ramaddee araadaa dhaddacha fulbaanaa ol irratti kophaa hidhamnee jirra. Guyyaa fi halkanis nutti cufamee jira. Namootanis wal argaan jirru manni fincaanilleen yeroo deemnu bakki turru ni cufamaa jechuun himatanii turan. Abbaan halangaa garuu himata isaanii fudhatama dhorguun qabaan gaariin godhamaafii jira jechuun falmee ture. Garuu manni murtichaa namoonni balleessan isaaniin mirkanaayin qubatti adda baasanii hidhuun mirga bilisa ta'anii ilaalamuu isaanii kan sarbuu fi rakkoo qaama fi xiinsammuu fida waan ta'eef shakkamtoonni akka wal argan ifa aduu argatanii fi qilleensa akka argatan jechuun ajaje. Galmeen qorannoo duraa erga xumurameen booda obbo Jawaar Mohaammed faan himataaleen duraan 4 qofa turan gara 24 tti ol guddate. Abbaan halangaa waliigalaa amma ministeera haqaa jedhamu namoota 23 fi OMN irratti mana murtii olaanaa federaalaa ramaddii lidatti himata bane. Namoonni galmee obbo Jawaar Mohaammed jalatti himataman kanneenis Jawhar Siraaj Mohaammed, Baqqalaa Garbaa, Hamza Adaanaa, Guutuu Mul'isaa, Dajanee Xaafaa, Mastawardi, Arfaat Abubakar, Kadiir Amaan Qaalluu, Baatii Alamaayyoo Galataa fi OMN turan. Kana malees Mallas Dirribsaa, Shamsaddiin Tahaa, Boonaa Tibilee, Birhaana Masqal, Abbabaa Sanyii, Raggaasaa, Ajajaa Shantamaa, Yaalama Warqi, Asaffaa, Dajanee Guutamaa fi Saajin Olaanaa Guutuu Tarrafaa himataalee kanneen keessatti hammatamanii turan. Himataaleen kunis seera yakkaa akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 1996 bahe keeyyata 240 cabsuudhaan walitti bu'iinsa sabaaf amantii bu'uura godhate kakaasuudhaan inni tokko isa kaan irratti akka ka'u gochuudhaan labsii akka shororkeessummaa ittisuuf to'achuuf bahe lakkoofsa 1176 bara 2012 yakka burjaajii telekoomii lakkoofsa 761 2004 fi labsii bulchiinsa to'annoo meeshaa waraanaa lakkoofsa 1177 2002 cabsuudhaan mana murtii olaanaa federaalaa damee lidatti dhaddachi farra shororkaaf yakkoota dhimma heera tokkoffaa amajjii bara 2021 himatawwan namoota galmee obbo Jawaar Mohaammed keessatti argaman irratti banaman 10 keessaa 6 labsii bulchiinsaaf to'annoo meeshaa waraanaa
1177 2012 bu'uura godhachuun dhihaatan hunda akka addaan citu murteessuun ni yaadatama. Waxabajjii 28 bara 2022 obbo Jawaar Mohaammed faan dhaddachatti dhihaachuus lagatan manni murtii ammoo bakka isaan hin jirretti galmee isaanii laaluu eegale. Abukaatonni garuu mana murtii walii galaa federaalaatti ol iyyatan. Ummanni gama biraatiin himatamtoonni shiraan hidhaman akka gadhiifamaniif ummanni Oromoo keessaa fi alaan falmaa ture. Biyya keessatti amajjii 27 bara 2021 duula uffata keelloon namoota dhaddacharratti hirmaatan humnoonni mootummaa hidhatti guure. Obbo Jawaar Mohaammed faan mirgi koloneel Gammachuu Ayyaana hidhamtoota kaanii akka eegamuu fi qaamoleen nageenyaa ajaja mana murtiif akka abboomaman jechuun guyyoota 40 nyaata lagatuun bu'aa bahii qormaata cimaa qabu keessa dabruun guyyaa kaleessa baanii jiru. Obbo Jawaar Mohaammed bara 1986 keessa magaalaa xiqqoo Dhummuugaa jamtutti kan dhalate yeroo ta'u abbaa ilma tokko yeroo ta'u ga'eessa umrii waggaa 36ti. Bara 2013 carraa barnoota biyya alaa argate gara biyya Singaaporitti kan imale Obbo Jawaar Mohaammed waggoota lamaan booda biyya Ameerikaa Yuunivarsiitii Stanford irraa saayinsii siyaasatiin digrii jalqabaa gonfate. Barumsa isaa itti fufuun bara 2013 keessa ammoo Yuunivarsiitii Kolombiyaa irraa digrii lammaffaa gosa barnoota Human Rights yookaan mirga namoomaan eebbifame. Maaddee jireenya isaa Ameerikaa kan godhatee ture. Gameessi siyaasaa Obbo Jawaar Mohaammed bara 2013 keessa turtii Aljaziiraa waliin taasiseen I am Oromo First yookaan an dursa Oromoo ture jechuun ummata Oromoo biratti dhageettii olaanaa horate.